Magaalaan Oromoo. Oromoo saboon. Ayyaa ijoollee tole. Oromoo saboon. Ayyaa ijoollee tole. Oromoo saboon. Namni lamii goota. Oromoo saboon. Dukkaalee kokorsa. Oromoo saboon. Namni lamii gadee. Oromoo saboon. Dukkaalatee tobsa. Oromoo saboon. Soboonadha. Aadaadhaan booda. Soboonadha. Aadaadhaan booda. Soboonadha. Aadaadhaan booda. Soboonadha. Aadaadhaan booda. Hundaa ol uummanni keenya aarsaa guddaa kaffalee kumaa kitilatti gabbaree cabee wanti samiidhaa gadi jiru hundi irratti ta'ee sana hunda dandamatee utuu eenyummaa isaan gatiin utuu aadaa isaan gatiin utuu falaasama jalqabatti bu'uureffame sanarraa hin maqin har'as ga'ee jira. Uummanni Oromoo falaasama olaanaa kana waaqaa gaditti namni kan ittiin ol jiraachisu, namni uumama faana kan ittiin jiraatu, namni uumaa faana kan ittiin jiraatu, namni kan ittiin wal jiraachisu falaasama olaanaa gadaa bocee, gadaa tolchee, gadaa lallabaa yeroo dadhabe immoo deebisee haaromsaa as ga'ee jira. Haaromsa gadaa akka qorattoonni jedhan sadaffaadha asitti gadaan wal harkaa fuudhinsi kun isa 71ffaadha. Kana jechuun waggaa 568 jechuudha. Waggaa 568 abbaa sirni beekamee aangoo walirraa fuudhamu addunyaa kanarra hin jiru. Gadaa qofatu kana godha. Gadaa kana qofatu kana godhee asiin ga'ee jira. Dhugaatti abbootiiwwan keenya hayyuuwwan qaroomina olaanaadhaan saba sadarkaa olaanaa irra ture akka ta'e qabatamaatti kan agarsiisudha. Dhiibbaa meeqa keessatti dhokfatee bobaa jalatti qabatee ittiin wal bulchaa ittiin bahaa ittiin galaa Oromoon asiin ga'e. Abbootii keenyaaf haawwan keenyaaf galatatu maraa fi baga dhiibbaa ture hunda dandamattanii gadaa keenya asiin nun geessanii galatoomaa ulfaadhaas ni jechuun barbaada. Har'a immoo gadaan kan dhokfannu miti. Gadaan har'a kan ifatti lallabamu. Kan dhaloonni kutaa gadaanarraa kutaa tokkorraa kaasee kan ittiin baratu. Sirna gadaa sirna barnootaa ta'e kan itti bocame. Safuun sirna barnootaa ta'e kan itti bocame. Dhaloonni Oromoo gadaa fi safuudhaan kan itti guddatu. Oromoon hojii isaa hunda keessatti gadaa deebisee kan itti gargaaramu, kan ittiin jiraatu, kan ittiin tolfatu, kan ittiin wal gaggeessu, kan ittiin wal qajeelchu ta'aati kan jiru. Mootummaan naannoo keenyaa haaromsa gadaa gaggeessaa jira. Haaromsa aadaa Oromoo gaggeessaa jira. Haaromsi aadaa Oromoo kun wantoonni Oromoo laafan hundumtuu iddoo hundatti waliif fakkaatu waan ta'eef akka deebi'ee ka'u dhiibbaa adda addaa jalatti aadaan eenyummaan Oromoo kufe dhiibbaa sana jalaa bahee akka deebi'ee dhaabbatu akka deebi'ee dammaqu akka deebi'ee Oromoon hundumtuu ittiin ijaaramu gochuudhaaf haaromsa aadaa gaggeessaa jira. San keessaa tokkos haaromsa gadaa gaggeeffamaa jiru kanadha. Dadammaqiinsi waggoottan darban gadaawwan adda addaa keessatti godhamaa ture kun cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Gadaan iddoo tokkotti laafuu hin qabu. Maaliif bu'uurri tokkummaa Oromoo gadaadha. Dhiigni tokkummaa Oromoo gadaadha. Hapheen tokkummaa Oromoo kana walitti hidhee sochoosummoo safuudha. Kana deebisuun kana iddoo tokkotti deebisanii ol kaasuun tokkummaa Oromoo akka deebi'ee duubatti hin deebine godhanii utubuu ta'a waan ta'eef. Kanaaf sochiin haaromsa aadaa sirna barnootaa keenya irraa kaasee waa hunda keessatti jalqabame kun gama maraanuu lafa qabatee jijjiirama barbaadamu akka fidutti mootummaan keenya, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa, muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kun hundumtuu qindaa'ee kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karaan Oromoon dhugaa isaatti galfatu, karaa Oromoon injifannoo isaatti fufsiifatu, karaa Oromoon akka sabaatti ijaarameetti
itti fufuu danda'u. Karaa Oromoon waggaa kumaatamoota ittiin ce'ee as ga'e kun immoo waggaa kumaatamoota fuuldura isaa jiran ittiin ce'ee akka jiraatu isa godhan kana waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Maqaa ammayyummaatiin aadaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Maqaa amantaatiin aadaa fi eenyummaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Waan kamiinuu akka hin haguugamne. Oromummaan akka ol ka'ee dhaabbatu, akka mul'atu, akka dagaagu. Oromummaan dagaagu sana Itoophiyaummaan kan dagaagdu. Waa hundumtuu kan dagaagu. Oromummaan dagaaguun waa hunda tolcha malee waan inni balleessu tokko illee hin jiru. Kanaaf haaromsa aadaa sosochii guddaadhaan kallattii maraan jalqabame kana Oromoo marti qooda akka keessatti fudhatee gahee isaa bahu asumaan imaanaa jechuun barbaada. As Ardaa Jilaa Dhagabooraa kanatti abbootiin keenya gadaa lallabaa, gadaa tuulamaa walarkaa alangee walarkaa fuudhaa as ga'anii jiru. Iddoon Ardaa Jilaa kun akkuma argitan baay'ee mijataa miti amma mootummaan naannoo keenyaa gadaan waggaa 8 booda dhufu irratti haala mijataa ta'een namni miiliyoononni iddootti bahanii Oromoonni dhufanii iddootti sirna kanatti gaggeeffatan qorannoof qo'annoonis yeroo sirnaa qofa duntaan yeroo kaan gadaan tuulamaa iddootti godhamu akkuma ardaawwan jilaawwan kaan misoomsuu jalqabnetti ardaa kana kan misoomsinuu fi sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootatti darbu haala kan mijeessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Lafti Oromoo Ardaa Jilaatiif hin taane, lafti Oromoo gadaadhaaf hin taane, lafti Oromoo eenyummaa Oromootiif hin taane, qabeenyi Oromoo gadaa keenyaaf hin taane waa tokkoofuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf ardaawwan jilaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu daangeffamuun, misoomuun, dhalootatti akka darban gochuun, iddoo giddugala qorannoof qo'annoo akka ta'an haala mijeessuun nurraa eeggamaa. Inni kun ardaawwan jilaa iddoowwan adda addaatti hojii jalqabame asittis kan raawwatamu ta'a. Kana goonee waggaa 8 irraa Oromoon miiliyonotaan asitti bahee haala mijataan uumamee asitti gadaasa kan itti gaggeeffatu, dhaloota kan itti barsiisu, ijoollee isaa kan itti dammaqsu, haaromsi aadaa sadarkaa olaanaatti kan itti ce'u akka ta'u gochuu danda'utu nurra jiraata jechuun barbaada. Warri alangee fudhattan hojii guddaatu si fuuldura jira. Rabbi isin haa milkeessu. Warri alangee kennitan milkooftan, kan milkeessitanii kennitan gaabbiin hin jirtu. Gaabbiin oo jiraatte hojii warra isaan har'aati. Waa hundumtuu guyyaa tokkotti milkaa'u. Walirraa fuudhinsaan dhalootatiin milkaa'aa deema. Oromoon wal harkaa fuudhinsa dhalootatiin as ga'e. Kanaaf yubni keenya abbaa gadaan gobannoolaa hojii guddaa naannoo Oromiyaatiif gadaa tuulamaatiif hojjettanii maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa baga milkooftan isinin jechuun barbaada. Abbaa gadaa geetu taliilaan alangeen keessan alangee hunda keenya qajeelchitu, kan jallate kan sirreessitu, kan misooma ariifachiiftu, kan haqa galchitu nuuf haa taatuun jedha. Abbootiin gadaa Oromiyaa hundumtuu abbaa gadaa geetuu faan hundi keessaniyyuu jabaattanii haaromsa aadaa jalqabame kana iddoo hundatti akka milkeessitan, gadaan iddoo tokkotti akka hin dadhabne akka gootan asumaan waamicha koon isiniif dabarsaa. Isin abbootii gadaa keenya. Kanaaf isin jalatti qajeelfamaa hojii keenya hojjenna. Kanaaf jabaadhaa, mana murtii aadaa keessan jabeessaa, kallattii maraan ardaawwan jilaa jabeessaa, safuu Oromoo jabeessaa. Kana yoo goone Oromoon kanaan dura diinni Oromoo kutaadhaan lagaan qoodee gadaa Oromoon bulchiinsaaf tolfateen, teessuma Oromoon bulchiinsaaf tolfateen Oromoo qoodaa warri jiraachaa turan har'as Oromoo qooduu keessatti waa argachuudhaaf karra jala nu deemaa oolu. Karri keenya Oromoo qooduudhaaf cufaadha. Gadaan tuulamaa jira, maccaat jira, sikkoo mandoo jira, saggoo boonaa jira, hunduu jira. Garuu nuyi gadaadhaan tokko, nuyi Oromoota, nuyi Oromoodha. Nuyi Oromoodha. Maqaa biraan qabu. Gadaan immoo balbala keenya, karra keenya. Kanaaf
tokkummaan Oromoo caalmatti cimee Oromoon akka fedhii isaa gama hundaan milkeeffatu gochuutu nurra jiraata. Keessattuu immoo dhiibbaan maal jechuu akka ta'e Gadaa Tuulamaa caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu maal akka ta'e Gadaa Tuulamaa jala caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu jalaa bahanii dhaabbachuun akka danda'amus immoo Gadaa Tuulamaa caala jiraatee kan arge hin jiru. Baga jiraattan baga milkooftan isin jechuun barbaada. Oromoo hundi baga milkooftan jechuun barbaada. Haaromsa aadaa keenya cimsuudhaan Oromummaa keenya ijaarru, Itoophiyaa ijaarru. Galatooma. Magaalaan Oromoo. Oromoo saboo. Ayyaa ijoollee tole. Oromoo saboo. Namni lamii goota. Oromoo saboo. Duqqaalee kokorsa. Oromoo saboo. Namni lamii gadee. Oromoo saboo. Duqqaallatee dhobsa. Oromoo saboo. Naa sobboonadha. Aadaadhaan booda. Sobboonadha. Aadaadhaan booda. Sobboonadha. Aadaadhaan booda. Sobboonadha. Aadaadhaan